xiyyeeffannoon isaa Oromiyaa qofa irratti osoo hin taane osoo daangeffamin mirgaaf fayyadamummaa Itoophiyaanota hunda kabachiisuuf paartii qabsoo karaa gaggeessu yoo ta'u, gamtaa madirakii fi mana maree waloo paartiilee siyaasaa Itoophiyaa keessatti hammatamuudhaan tokkummaa Itoophiyaa fi misooma ishee eegsisuuf paartiilee biroo waliin sochii taasisaa jira. Haalonni siyaasaa dur turanis ta'ee kan har'as itti fufan eeyyamuu didaniif malee paartiin keenya tumsa paartii adda bilisummaa uummata Oromoo kana ba'oo waliin uumee ture osoo firii buusee qabsoo uummata Oromoo paartiilee garaagaraa irratti bittinnaa'uun hanga tokko hir'ate yookiin gootumatti safuu akka danda'u osoo hin ibsin biraan dabalu. Dabalataanis waliigalteen paartiilee Oromoo fi namoota dhuunfaa garaagaraa waliin taasisaa turre haala fooyyee qabu irratti jiraachuu isaa ibsuu barbaada. Gaagama siyaasaa Itoophiyaan amma keessa jirtu irraa kan ka'e deemsi keenya garam akka ta'e tilmaamuun yoo dhiba ta'es mana keenya waloo kan ta'e biyya teenya fi siyaasa ishee deebisanii ijaaruuf carraaqqiin keenya itti fufa. Gaagama siyaasatti dabalee sababa jijjiirama qilleensa uummataatiin kutaan kibba biyya keenya hongee garmaleen kan miidhame ta'us furmaata yerootis ta'ee itti fufiinsan laatuuf xiyyeeffannoon mootummaa waan hin arganneef bu'uura jireenya uummata keenya kan ta'e dhumaatii loonii qaqqabeen gaddi guddaa nutti dhaga'ameera. Ammas taanaan gargaarsi uummataa miidhamtoota kanaaf godhamu jabaatee akka itti fufu ni yaadachiisna. Gittaa bittoonni bara durii sirna mootummaa fooyyee qabu ijaaruu baatanis waloon diina ittisuunii fi tokkummaa biyyattii tiksuu irratti gahee jabduu gumaachaniiru. Uummanni Oromootis bara duriitti eegalee gumaachi siyaas dinagdeetiifis taasisee hin dagatamne. Uummanni hammatummaan hin hammatamne har'as duris ummatni keenya hammatamummaadhaan hin hammatamne har'as duris humnootni gadi qabanii bituu naafeffatan kallattii hundaan maqaa sabummaa fi gandummaa itti gadi qicaa jiru. Takka biyya alaatii fi biyya keessa taa'anii sanuu miidiyaa hundeessuun kaafamuu fi uummanni Oromoo yaadni federaalizimii sabdaneessaa maltiinaashinaal federaalizimii tokkummaa biyyattiitiif daran fayyada jechuun waan qabsoofnuuf qofa arrabsoo hin jirre nurra turoobsu. Yeroo tokko lammummaa Itoophiyaa nuu kennuu fi nurraa fudhachuus ni hawwu. Humnoonni hafuura kittabitootaan masakaman Oromiyaa bakka xixiqqoo afuritti lixa bahaa giddu galeessa fi Addis Ababaa jedhanii qircachuu fedhu. Sana booda eenyummaa fi lammummaa waliin dhahuudhaan Oromummaa balleessuu barbaadu. Sochiiwwan akkana kanneen KFO'n dhaabbilee Oromoo isaan haqa waliin ta'uun irratti ni qabsaa'a. Akka hubannoo miseensota KFO'tti rakkoo naannoo kanaatiif xiyyeeffannoo kennuun furmaata afaan qawweetiin ala yeroo nageenya waaraa itti bu'uu qabu irra ga'eera. Sababni isaatis rakkoon Oromiyaa keessatti uumamu isaan kaanis tuttuquun waan hin hafneef. Rakkoo Oromiyaa furu jechuun rakkoolee Itoophiyaa irra caalaa isaa furu akka ta'e ni amanna. Rakkoon Oromiyaa furamuu kan danda'u karaa dimokiraatawaa duudhaa sirna gadaa bu'uureffateen ta'a. Waan ta'eefis Oromiyaa keessa naanna'uun ijoollee Oromootti dhukaasuun haadholee Oromoo fi shamarran gudeeddu loon isaa qalu midhaan isaa saamuuf bubu ijoolleen akka hin baranne gochuuf kan fakkaatan rakkoolee babal'isuun ala furmaata takkas hin qabu. Haaluma kanaan gaaga'ama siyaasa Itoophiyaa keessa turee fi amma adeema jiru hiikuuf qaama sadaffaa dabaluun hanga deemutti irratti mari'achuu malee qawween furmaatan ta'u. Kanaaf mariin biyyaalessa jedhamu boqonnaa qophii irraa eegalee adeemsi isa hirmaachisaaf hammaataa yoo ta'e ta'u jechaa kan turre. Har'as kora kana fuulduratti mariin taasifamu hunda hammataaf hirmaachisaa akka ta'u ni gaafanna. Oromiyaa keessatti humnoota garaagaraatiin lammiilee ajjeefaman hunda tarreessinee dhiyeessuu yoo dadhabnes muraasa isaanii
muraasa isaanii kaasuuf waggaa afran darban as qofa bobaa haadha jalaa waamamuun kan ajjeefaman ilmaan Bunnoo Baddallee, Kadiroo Birhaanuu, Qallamoo Laggat addabaabayitti kan ajjeefama Amaanu'eel Wandimuu Kabbadaa, Horroo Gudurutti buufata poolisii hidhamanirraa baafamanii kan ajjeefaman godina Jimmaa Aanaa Raareetti mana jireenya isaatii baasanii ajjeesuun reeffi isas eessatti akka gatame kan hin beekamne Shawaa Lixaa Aanaa Baaqoo Ajjeechaa Mallasa Caalaa Goobanaa suukanneessummaa isaatiin kan beekamanidha. Akkasumas godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroottis obboleessi kee Mahamad Amiin dirreetti baasanii ajjeesuudhaan reeffasas waraabessa nyaachisaniiru. Miseensa keenya dabalatee ilmaan Oromoo lakkoofsi isaanii guddaa ta'e maqaa Shanee jedhuun farrajamanii hidhamuun osoo nu ajaa'ibsiisu ajjeechaaf sarbamiinsi mirga humnoota mootummaatiin abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame abbaan fedhee sababa barbaade dhiyeeffatu danda'a. Gochi sun gocha shororkeessitoonni galaana Liibiyaa cinatti dargaggeeyyii Itoophiyaa irratti raawwatee tureen wal fakkaata. Dargaggeeyyiin 5 magaalaa Naqamteetti miseensota ABO Shaneet yookaan deeggartoota isaaniitti jedhamanii kan ajjeefaman. Dhiyaa Wallaggaa Aanaa Boojii Dirmajitti ajjeechan dargaggeeyyii 2 Shawaa Kaabatti, Gujitti, Booranatti, Harargee Bahaa, Harargee Dhiyaatti, Arsiitti, Baalee, tibba kana immoo Benishaangul Gumuz godina Mattakkal Aanaa Daanguraa keessatti caasaa seeran alaa humnoota mootummaatiin uumameen ilma namaa lubbuun jiru ibiddaan gubuun hiika maalii akka qabu dubbachuun nama rakkisa. Walumaa galatti Itoophiyaa teenya biyya waraanaaf wal dhabdeen guutamte waan taateef biyya jiruuf hin mijanne taatee jirti. Biyya keenyatti asiin jijjiiramni jira jedhamee osoo lallabamu gama biraatiin lammiileen mana isaaniif buufata poolisiitti bakka to'annoo seeraa jala jiranii baafamanii kan ajjeefaman ilmi namaa qeensi isaa piinsadhaan kan irraa quncifamu osoo lubbuun jirus ta'e reeffi isaa ibiddatti yeroo darbatamurraa waan ga'ameef qorri kun yoo xinnaatu bal'innaaf gadi fageenya rakkichaa irratti ni mari'ata jedhamee eegama. Rakkoolee garaagaraa biyya kanatti yoo mudatan xiyyeeffannoo uummataa mootummaaf hawaasa addunyaa akka argatu battala rakkoolee mudatanitti al tokko dursinees ibsaa irratti baasaa rakkooleen akka hir'ifaman yookiinis akka furamaniif biiroo muummicha ministeera dabalatee biiroolee mootummaa garaagaraaf xalayaa iyyannoo ergaa turree jira. Deebii qabatamaa arganne garuu hin qabu. Jiruu cinqaaf yaaddoo yeroo dheeraa booda labsiin yeroo muddamaa kaafamee yeroo ji'a tokko keessatti kora sababa paartii keenya akka gaggeessinu boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatiin ajajamuu keenya korri kun waamamee jira. Korichi bu'uura labsii lakkoofsa 1162 bara 2011tti fooyya'insa dambii ittiin bulmaata fooyya'ee qoratee ni raggaasisa. Koree giddu galeessaa hojii raawwachiiftuu oditii koreen inspekshiningii disipiliinii ni dhaaba. Haala qabatama siyaasa biyyattii gamagamee kallattii qabsoon karaa nagaa itti jabaatuu danda'u ni ga'a. Korri keenya haalota rakkisoo Korri keenya haalota rakkisoo hedduu dabarsee kan geggeeffamaa jirudha. Karaan imala karaa fuuldura Amira ta'u. Korri keenya haalota rakkisoo hedduu dabarsee kan geggeeffamaa jirudha. Karaan imala gara fuulduraa nu eeggatus bu'aa bahii hedduun kan guutame akka ta'u ni eegama. Filannoon keenya dorgoma taanee turuu qofa osoo hin taane karaa sirna qabuu fi
kaardii sagalee ummataatiin injifannee ba'uudha. Filannoo gara fuulduratti gaggeeffamuu irratti injifannee biyya bulchuu ni dandeenya yookiin akka madirakiitti Itoophiyaa bulchuu ni dandeenya. Yoo mo'atamnes qaama injifateen baga milkooftan jechuunifis qophiidha. Miseensonni KFO paartii biyya bulchuu hadheeffannee kan qeequuf paartii biyya bulchuu waan ta'eef osoo hin taane akka sirnattis malaammaltoota waan ta'aniif keessattuu caasaleen paartii mootummaa paartii state structures walitti qindeessee qabuudhaan meeshaa cunqursa godhee waan itti fayyadamuuf miseensonni isas nama isaan irraa adda ta'e yaada fooyya'aa qabu fakkaatu balleessuuf tarkaanfii humnaa isaan fudhatan tokkummaa biyyaaf illee kan hin tolle waan ta'eef lakkoofsi miseensota KFO hangas hunda xinnaadha jennee hin yaaddofnu. Sababni isas waggoottan 31 darbaniif lammiilee hedduu ibiddaan qoramanii olaantummaa uummataaf dhaabbatan hedduu oomishnee jirra. Ammoo akka malee guddannee jirra jennes of hin jajnu. Wanti guddaan miseensonni KFO yaadachuu qaban guddaan KFO kan hundeeffameef kan socho'uuf bilisummaa uummata tiksuuf mirga kabachiisuuf ta'uu isaa kaayyoo keenya qulqulluu kan gurguratuuf qaamonni fedhan yoo jiraatan hin eeyyamnuuf hin danda'anis. Ciminna dadhabinnaaf karoora KFO gara fuulduraa kora kanaaf gabaabsinee ibsuuf paartiin keenya kora saba tokkoffaa muddee 2010 as miseensota keenya bittinnaa'anii turan walitti qabnee jirra. Kan biyya keessa turan dabalatee paartiilee Oromoo hoggansi isaanii biyya alaa irraa dhufan waliigaltee akka uumamuuf carraaqqii yeroo dheeraa fudhatee taasisnee jirra. Bu'uura lakkoofsi labsii 1162 2011tiin galmee bu'uureessitoota gaggeessinee jirra. Koree qindeessituu godinoota fi aanolee muudnee jirra. Godinoota irratti galmee miseensota akka gaggeessaniif waraqaa eenyummaa gaggeessinee jirra. Waraqaa eenyummaa waliinis nagahee buusii miseensummaa hirree jirra. Irra deemuudhaanis hojiileen akkaataa eeggamuun adeemaa jiraachuu isaanii daawwannee jirra. Hoggansas kenninee jirra. Kanaaniif kan biroo qabxiilee akka cimina paartii keenyatti kaasnuudha. Yeroo itti aanutti cimsinee ba'uuf dadhabbiin keenya sirriitti ka'uu qaba. Carraaqqiin taasisaa ture salphaa kan jedhamu ta'uu baatus sadarkaa aanaaf godinootatti qindeessitoota jedhamanii koreewwan bakka buufaman itti gaafatamtoonni biiroo tokkos lamas qacaramaniif akka hojjetan taasifamanis of danda'anii deemuu hin dandeenye. Ala tokko bilbilaaf qaamanis gidduu isaaniitti argamnee jajjabeessuuf wal taasisuuf yaallus hanga barbaadamu nuuf ta'uu dadhabuu qofa osoo hin taane hanga sadarkaa koree nu jalaa diigutti adeemuun. Har'as yoo ta'e KFO'n paartii warraaqsa bilisummaa keessoof ala cima gaggeessuun isaa eeggatu ta'uu kan hubanne miseensonni maanguddoodhaa hanga dargaggeessatti ni jiru. Rakkooleen mudatan Demokraasii kabajamuu dhabuuf labsii qajeelfamtootaan hiraarfamaa turuun keenya rakkoolee alaati. Salphatti ilaalamuu kan hin dandeenye garuu paartii fedhii keenya itti misoomsinee fi irbuu gallee fi buusii idilee ji'aa kaffaluuf fedhii osoo qabnu waajjiraaleen keenya dhiibbaa jala galuu irraa kan ka'e bakka itti kaffaluu dhabuun keenya rakkoo guddaadha. Rakkooleen jecha rakkooleen jechaan hin ibsamne yoo jiraatanis walumaa galatti waggoottan darbee baasii taasisee jira. Kana keessaa baasiiwwan kana keessaa qarshiin 483 fi 451 filannoo giddu galeessummaa biyyaalessaa Itoophiyaa irraa mootummaa irraa paartii keenyaaf maallaqa deeggarsaan kenname. Miliyoona 4 fi deeggarsaan kenname. Miseensonni keenya yoo hidhaman tokkoffaa bu'uura seeraatiin mana murtiitti hin dhiyaatanii manni murtii bilisaan yookiin mirga wabiitiin akka gadhiifaman yoo ajajni mana murtii hin kabajamu.
yookiin ammoo ajajni mana murtii waan kabajame fakkeessuuf ala baasanii naannessanii deebisuun ni jira. Miseensi koree kaafa'oo shawaa kaabaa tokko marsa sadiitti qarshii 41,000 qabsiisuudhaan yeroo dhiyoo kana mana hidhaatii bahee jira. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hirmaattota kora kanaa. Haalli siyaasa Itoophiyaa dammaqiinsa osoo hin taane humnaan kan oofamu waan ta'eef dhiibbaan uummataa baay'ataa adeemuu isaatiin gareen miseensota hooggansa kaafa'oo olaanoon waggaa tokkoof ji'a 7 booda dhiyeenya keessaa mana hidhaatii bahanis ammas miseensonni keenya tokko mana hidhaa jiru. Qindeessitoonni koree kaafa'oo Harargee ba'aa kan ta'an obbo Anwaar Saanii fi Aliyyaa Abdallaan qindeessan koree kaafa'oo godina Gujii aanaa uraagaa kan ta'e Waaree Loolloo haqa dhabanii